Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Oro. Imo irraa siitingi sadii ka faayidaa guddaa qabu gaa ka isin itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisu. Namoonni baay'een gaa dogoggoraan appii biraatiin kan inni Imo qollofatu. Kanaafuu Imo irraa yeroo irra seentan piinii yookaan paaspoortii mataa isaa haala kamiin akka isin itti gochuu dandeessan jechuudha. Paaspoortii appilikeeshinii biraa osoo hin fayyadamin Imo qofa fayyadamuudhaan paaspoortii akka isin itti galchuudha. Yeroo irra seentan gaa isin qofa yookaan immoo piinii dijiitii afur fayyadamuudhaan akka isin irra seenuu dandeessan. Siitingi sadii isin agarsiisa. Inni lammaffaan namoota barbaadan takka bulookii jala galchuu osoo hin taane akka inni isin hin bilbille lagizeedhaaf yoo barbaadan abbicha sana haala isin ofirraa dhowwuu dandeessan jechuudha. Nama hin barbaade takka akka inni yeroo sanatti isin dawwalee isin hin arganne yookaan immoo isin hin dawwalle haala kamiin akka isin osoo bulookii jala hin galchin ofirraa dhowwuu dandeessan. Siitingiin sadeessaa immoo lakkoofsa namaa yoo hin jirre maqaa qofa lakkoofsa namaaf namni biraa lakkoofsa isin gaafate lakkoofsa namaa kana namaa dabarsuu barbaadan maqaa qofatti yoo ta'e haala kamiin akka isin namaa erguu dandeessan lakkoofsa bilbilaa hin baasu yoo ta'e haala kamiin akka isin abbicha maqaa yookaan immoo akka inni abbichatti dubbachuu danda'u Imo irraan haala isin itti erguu dandeessan jechuudha. Maqaa isaa isin agarsiisu siitingi Imo kana isin agarsiisa. Na waliin turaa isin jedha. Warri channel YouTube akkootii hin beekne channel YouTube gubbaarra seenu hanga warri YouTube channel akkootiif haaraa taatan bakka YouTube irra seenu hanga Abduu Oro jettanii barreeffattan maqaan hanko isinii baha. Abduu Oro jechuudha hanga search yeroo gootanu maqaan koo isinii baasni jedha. Profiilii koo Abduu Oro jettanii barreeffattan haala kanaan maqaan koo isinii baha. Profiilii tuqudha hanga yeroo keessan haala kanaan isinii baha. Bakka viidiyoo jedhu kaa'udha hanga viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e ka barnoota wal qabate viidiyoo barnoota hedduu jala jira. Irra seenaatii irraa baradhaa isin jedha. Warri hanga wanaa subscribe hin godhin yoo jiraattan subscribe ka jettu kana tuqudha hanga kajettu gubbaa kaa'u hin dagatinaa viidiyoo angadhisu akka yeroo hunda nama hunda dura isin bira ga'uu fi subscribe yeroo gootan mallattoo notification itti banaa isin jedha. Kanaafuu haala kanaan gaa kajettu gubbaa kaawwachuudhaan gaa na waliin turaa isin jedha. Gaa Imo irraa gaa haala kamiin paaspoortii an qollofachuu dandeenya isa jedhu gaa Imo bilbila keessan seentu Imo hundinuu ni qaba. An fakkeenyaaf Imo qulqulluu kana irratti fayyadamaa waan jiruu fi Imo karaa Imo irraa eegasentanii warri jechuudha. Imo irraa eegasentanii haala kanaas ni bana. Paaspoortii qollofachuudhaaf gaa siitingi awwalaa jechuudha. Profiilii keessan gubbaa yookaan profiilii keessan irraa eegatuqxanii haala kanaan isin bana. Siitingi haala kanaan yeroo isin bane gaa secret privacy bakka jedha kan tuqxu jechuudha. Profiilii tuquudhaan secret privacy ka jedha kana siitingi isa awwalaa tuquudhaan gara fuula duraa dhuftu jechuudha. Haala kana yeroo oftan gaa paaspoortii luukka jedhu kana asirra ni jira. Paaspoortii luukka jedhu kun oonii ta'ee jiraan koo fakkeenyaaf qollofeen jira jechuudha. Yeroon irraa ba'ee itti deebi'u paaspoortii na gaafata jechuudha. Kan keessa immoo fakkeenyaaf mee ofii godhesin haala kanaan gaa fakkeenyaaf yeroo achirra tuqxan yoo dhiqata ofii ta'ee isin dhufaan keessan ammarraa kaaseera yeroo haala kanaan tuqxan paaspoortii isin gaafata lakkoofsa dijiitii afur kan namta akka beekuu hin dandeenye isin malee itti naqattu jechuudha. Haala kanaan inni bil jedhe isin dhufa yeroo inni haala kanaan isin dhufe bakka inni bil jedhu kaanii tuqxu yeroo takkaaf ini bil bakka jedhu kana yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Bakka ini bil jedhu kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Ini bil ka jedhu egaa tuqxanii paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii lakkoofsa dijiitii afur ka isin malee namni biraa baruu hin dandeenye itti naquudhaan deen ni gootu. Haala kanaan deen jedhe isin baasa yeroo itti naqxan deen ka jedhu tuquudhaan gaa keessa eega seentanii raayitii gochuudhaaf yookaan immoo deen gochuudhaaf keessa yeroo seentan haala kanaa isin baasa. Change paaspoortii ka jedhu kun paasluuk change passcode jechuun kun paaspoortii jijjiiree jechuudha. Hammallee ganjalaa kana autolook ka jedhu kaawwachuudhaan gaa sa'aatii meeqa yookaan immoo yeroo kan paaspoortii akka isin gaafatu heeyyama itti kennii isin jedha. Asirratti gaa kan faayidaa guddaa qabu every time jechuun yeroo isin Imo irraa baatan akka inni paaspoortii isin gaafatu deebitanii irra seenuudhaaf Imo irraa baatanii deebitanii irra seenuudhaaf paaspoortii isin gaafata waan taa'imii waan minisii akkasuma asirratti every time yoo gootan yeroo isin waan minisii akkasuma kanneen sadan gara olii jiran kuni kana keessaa sokora kaachuu qabdu deeqaa tokkoon booda sekundee 15 booda yookaan immoo yeroo isin Imo irraa baatan paaspoortii isin gaafata namni biraa isin malee paaspoortii Imo keessanii itti naqee seenuu hin danda'u jechuudha. Faayidaa guddaa qaba kana itti fayyadama. Inni lammaffaa siitingiidhaaf isinii bilbilu jedhee yookaan immoo lakkoofsa akka inni isinii hin bilbillee barbaadan abbicha sana abbichi sun namta akka inni isinii hin bilbillee yoo feetan jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa nam tokko tuqeessin agarsiisa. Abbichi kun akka inni bilbilu lagizeedhaaf hin barbaadu yoo ta'e haala kamiin akka inni naan bilbille gochuu danda'a lagizeedhaaf jechuudha. Yookaan immoo akka inni dawwalee naa erganne osoo bulookii jala hin galchine. Tuqaa sadiin harka mirgaa gubbaa jirtu tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii haala kanaan isinii banaa. Hammallee maqaa isaa fi lafiitii mallattoo xiyyaa jirtu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan eega dhuftanii tuqaa sadiin ammallee gubbaa kana harka mirgaatti jirtu tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii haala kanaan isin galchaa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan keessa isin galchee permission bakka jedha tuquudhaan keessa ni seentu. Permission keessumaan call me jechuun kana haala kanaan call me bakka jedhu kana oonii ta'ee yoo jiraate abbichi kun bilbila isin argachuu danda'a jechuudha. Of yoo gootan namtichi kun yookaan immoo abbichi kun isinii bilbiluu hin danda'u jechuudha. Invite me privacy group
Gruppii irra keessa isin naquu hin danda'u. Gruppii gillii keessanii keessa gruppii fakkeenyaaf isin uumtanii jirtan keessa akka abbichi keessaa bahuu barbaadan ofii gootu. Akka inni keessaa hin baane barbaadan oonii gootu. Akka inni isin bilbilu barbaadan oonii gootu. Akka inni isin hin bilbillee barbaadan ofii gootu. Haala kanaan itti banuu barbaadan itti bantee itti fayyadamuu barbaadan immoo ofirraa cufuu dandeessu. Siitingii isa lammeessaa fidnee jirra. Isa sadeessaa isa faayidaa guddaa qabu isin agarsiisu jechuudha. Inni sadeessaan gaa lakkoofsa bilbilaa namni naa erge yoo isin jedhee yookaan immoo namni akka lakkoofsa isaa naa erge yoo isin gaafate lakkoofsi isaa yeroo isin akkana irra tuqxan profaayilii irra yeroo isin tuqxan lakkoofsi hin jiru profaayilii jira jechuudha. Lakkoofsi kun profaayilii jira hin jiru abbichaa waan kennisan hin qabdan jechuudha. Haala kamiin maqaa kanaa yookaan immoo lakkoofsa hin jirre kana maqaa isaa haala kamiin akka isin erguu dandeessan nama biraatiif. Namuma lakkoofsa erguu fi barbaadan sana irra ni seentu fakkeenya erguudhaaf gaa maqaan nama ergamuuf sana jechuudha. Nama erguudhaaf yaaddan sana irra tuquudhaan keessa eega seentanii bakka ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa bakka sarchii mallattoo ida'uu ni jirti asirra. Ganjallaa kana makrofoonii taane mallattoo idoo kaa tuquudhaan keessanii seentu yeroo seentan faayilii fi kontaaktii fi lookeeshinii akkasuma tiraansleet jedhee wantoota afur ajjalatti isinii baasaa jechuudha. Lakkoofsa sana eessarraa akka argattanii erguu dandeessan isin agarsiisaa jira. Kontaaktii bakka jedha kana kontaaktii bakka jedha kana seenu hangaa irraa olee kana lakkoofsa maqaa iimoorraa erguu fi barbaadanii lakkoofsa dhabdan sana maqaa abbicha sanaarra ni tuqxu jechuudha. Maqaa abbicha sanaarra tuquudhaan gara oliitti ol baaftu jechuudha. Fakkeenyaaf kan erguun barbaadu ta'e haala kanaan yeroon akkana ol baasu lakkoofsa isaa erguun barbaadu raayitii itti gochuudhaan gaa fakkeenyaaf haala kanaan erguuf hin barbaadu ta'e as seeneen kontaaktii keessa seenuudhaan gaa amma erguuf hin barbaadu ta'e abbicha sanaafan erguu barbaadu ta'e jechuudha. Lakkoofsa naa ergi inni jedha sana lakkoofsa kan hin dhabe sana maqaa malee lakkoofsa sana gaa irra ni tuqxu yeroo takkaaf itti erguuf barbaadan sana jechuudha. Irra tuquudhaan gaa maqaa sana irra tuquudhaan gaa irraa olee kana gubbaa kana mallattoo xiyyaan ni jirti achi tuquudhaan ol baaftu jechuudha. Haala kanaan yeroo isin ol baaftan haala kanaan abbichaa seenuu dhaqaa jira jechuudha. Haala kanaan abbichaa ni seenaa abbicha kana booda profaayil tuqee iimoo isaa ni argata dawwalee argachuu danda'a jechuudha. Iimoo isaa ni argata kana booda dawwalee abbicha sana argachuu danda'a jechuudha. Siitingii inni sadeessaan faayidaa guddaa qaba. Haala kanaan nama yeroo lakkoofsa erguudhaan lakkoofsa yoo baasuu didee maqaa iimoo sanaa haala kanaan erguu dandeessu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Iimoo gaa siitingii haaraa baay'ee barbaachisaa yookaan immoo siitingii faayidaa guddaa qabudha gosa deenu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Warra chaanalaan koo hin beekne akkasuma Abduu Oroo jechuudha ergattu haala kanaan sabiskiraaybii godhaa isin jedha. Kana malee barnoota koo keessaa waan isin galuu dee'u jiraate komantii na barreessaa barnoonni irraa asumatti dhaabata nagaan tura.